Balagizee jettee nawaam tijarri dhugumaaree nan jibbaaree yoo tole barri yoo sangee ta'uun maali balagizeen gaafa inni beeksisa gadi dhiisu balagizeen maali jennee hundi keenya cinqamaati turre. Balagizee faarsuu deema lakkii dhugumaan nuti balagizeedha jedheetiin balagizummaa isaa san akkamii uummata Oromoo irratti fe'uudhaaf deema kan jedhu hedduun keenya eegaa ture jechuudha. Balagizee karaa nuti hin beekiniin lafa kaa'e jechuudha. Waanuma hayyoonni Oromoodha. Xiinxallaatiin jiran aartiidhaan lafa kaa'e maal fakkaata hagammaatti akkasuma uummanni Oromoo akkamitti sibate. Inni biraa qorumsa fatanaa kan ajandaa guddaa ta'eetiin ture harka dhibba keessaa 3.2 qofaadha kan dabre jechuudhaan akka biyyaatitti kan ibsameetiin ture. Inumayyuu warra galgala fataname keessaa nama 12 qofaadha kan dabre kan jedhu kan raajii jichisaatiin ture. Amma immoo faallaa kanaatiin Tigraay keessatti harki 70 ol ammoo warra dabre jedhameeti jira. Kunis sooshaal miidiyaa irratti ajaa'ibsiisaa guddaa ta'eeti jira. Kana waliin ilaalaan Abduu Booqaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Mee jalqaba irratti qorumsa fatanaa kutaa 12 gartee kan dhiheenyuma kan ajandaan isaa xiqqashoo gadi qabbanaa jechuudha kan bartee bara 2015 akkasuma 2016 qormaata ijoolleen fudhatte kan ajandaa guddaa ta'e jechuudha harka dhibbarraa parsantii 3 qofatu dabre 3.2 qofatu dabre kan jedhudha. Kaleessa immoo kan Tigraay harka 70 dabreedha faallaadha kan irraa harki 70 ni kufee kanarraa immoo harki 70 ni dabre jechuudha. Ajandaa guddaa kan ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Akkuma isin beektan kutaa 12 qorumsa kutaa 12 kan baranaa kana 3.2 dabreedha. Ka galgala nama 16 keessaa 12 akkas jedhamee isa lakkoofsanii wanda wongore dhiifama. Nama 16 keessaa nama 12tu dabreedha. Qaanyii takka malee akkana jedhameetiin ministeera barnootaan ibsi kenname jechuudha. Kan raajii guddaa ta'aatiin ture sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Inni kaan Biraanuu Galatoomfata ati bes barumsa qulqulleessuudhaa fi akkasitti gartee barataa kuffistee kan Biraanuu Galatoomfatu illee jira. Kun ammoo qaanyiidha. Inumayyuu kan aangoo gadi dhiisuu malee isa ka jedhu. Namoonni hedduun ammoo qeenni irra guddaa kan isarratti kan xiyyeeffatame. Gara kaan ammoo sooshaal miidiyaatu ijoollee balleesse. Baratootatu sooshaal miidiyaa irra jiran TikTok irra Facebook irra YouTube irra jiran malee barataan jiranii rakkina baratootaati jechuun. Baratoota wartee barumsatti hin jirre kan jedhu akkas qeeqa akkasitti baratoota dhiyeessuu illee jira jechuudha. Haa ta'uti zooroo akka gartee taayyeenuu baane zooroo Gaashee Biraanuu manni maree bakka bu'oota uummataati jechuudha. Haa dhugaan haa godhamu illee haa baatu jechuu kiyyaa akka gartee qaama walabaatiin jechuun qaama walabaa kabiraatiin jechuudha. Walumaa galatti qaama biraatiin akka gartee qulqullaa'u kan jedhu itti murtaa'e jechuudha Gaashee Biraanuu. Duuba haala akkasii sanirratti xiqqashoo ajandaan kun qabbanaa'e jechuudha. Amma kan Tigraay kuni yeroo himamu ammoo kunu akkuma agartan kana kaasnee dubbisuu ni dandeessan jechuudha. በትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱት ውስጥ 69.9 የሚሆኑት ተማሪዎች 50% እና ከዛ በላይ ውጤት አስመዘገቡ ጀራ yeroo kana isiniin jedhu beeki ani warra Tigraay yookiin ammoo ijoolleen Tigraay akkamitti fidde yookiin ammoo kabira naannoo biraa kufee akkamitti Tigraay ammoo haga sanaa fidde yookiin ammoo gartee Tigraay akkamitti hagas fidde jechuu kiyyaa miti hedduu gammadaafan warra Tigraay jechuudha keessattuu lolaan daaraa ta'aa turanii nin gammadaaf nuti gartee gaafa lolii irratti deemaa jiru sagalee taafet warra Tigraay TPLF miti uummataaf jechuu kiyyaa sanii miti hinaafa sanii qabnu itti gammadaan. Garuu ta'ee ammoo maal iskeessa ka jiru fi akkasuma sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jirudha. Hedduu bifa qoosaatiin kan gartee sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru akkuma agartan kana fakkeenyaaf Tigraay keessatti warra gartee kutaa 12 fatanaa baranaa fudhatan keessa harki 69.9 70 jechuudha. Harki 69.9 50 fi isaa ol fidanidha. 50 kan itti dabramu qabxiin ittiin dabramu 50 fi isaa ol jedhameemi kan dabre walumaa galatti amma parsantii 70 jechuudha. Namoonni hedduun kana bifa qoosaa adda addaatiin maali kaasaadha wanni kun jechuun gumaadha. Mee amma dhugumatti isin fakkeenyaaf amma yeroo kan laaltan maali garaagarummaan Biraanuun bulchaan achi immoo Biraanuun miti laata achi kan jiru. Ijoolleen osoo akkana beekte fakkeenyaaf tarii waggaa dhufu bakka lolli jirutti jechuun maali? Tigraay fi bakka biraa yoo wal bira qabnee ilaalle bara biyyeessan keessatti fakkeenyaaf waggoota 3 dabran kana jechuudha. Biyyi Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf Oromiyaa keessa illee osoo gartee rakkoon jiruyyuu akkasuma gartee Beenishaangul osoo rakkoon jiruyyuu Tigraay wal bira qabnee yoo ilaalle nagaa jechuu ni dandeenya. Biyya gartee nagaa bakki bira guutuun nagaa jechuu dandeenya. Ka Tigraay wal bira akkasuma mire yoo madaalchiifne jechuu kiyya. Tigraay biyya akkasitti daaraa taate. Nama miiliyoona tokko tilmaamamutu irraa dhumaa jedhamaatti ture kaa. Biyya akkas gartee daaraa taate san keessatti ammoo qorumsi fudhatame bakka gartee hatta ilaalchi ijoolleeti iyyuu tasgabbaa'ee hin jirre bakka gartee haga ammaatti iyyuu ilaalchi uummata biyya sadichi kiyya tasgabbaa'ee hin jirre suukanni sanirraa jechuudha. Bikka san keessatti harki 70 dabree jira. Bakka biraatti ammoo parsantii 3 jechuun maali? Namoonni garagaraa fakkeenyaaf kana jechuun sooshaal miidiyaan lola caala nama miidhaa jira moo lolatu furmaata waan jedhu akkamisa ijoolleen jechuun yoo lolli jiraate bakka sanatti barama durallee Oromiyaa keessaa iddoo gartee lola miidhamte fakkeenyaaf Wallagga waggaa dabranii yaadattu fakkeenyaaf intalli akka biyyaatitti qabxii olaanaa fidde Wallagga keessa jedhameeti ture. Barana Finfinneetti as deebisan malee jechuudha.
Gaafa sillee akkam isa kaje Oromiyaa keessa beeki iddoon gartee haalli hama uummanni Oromoodhaa keessa jiru akkam fakkeenyaaf maali aabaa caadaalleen siyaasa wal qabatee ka jedhu namoonni garagaraa bifa qoosaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti jechaatii jiran jechuudha. Jechuun an kana keessa achi deemee waan biraa jechuufi miti garuu isinummaa maal isiniif fakkaata amma akka nama tokkootti maal isiniif fakkaata. Kanaafuu ijoolleen Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf barana kuftanis wantichi akkuma agartan kanaadha. Uumaa isinitti hin dhagamini asumaanuu isiniin jechuu barbaanna jechuun ijoolleen akka jirtuun kufan manni barumsaa guutumatti kufachuun danda'ama. Nama kuma 12 keessaa nama kuma 16 ta'e na fakkaata. 16 keessaa nama 12 dabre jedhamee walumaa gala 97 fi wayini kufachuudha. Kun ammoo 70 dabre jechuudha. Akkasii wal faallaa ta'e waan ajaa'ibsiisaati. Garuu ijoollee Tigraayin ammoo baga gammaddan baga milkooytan jennaan warra Tigraayitti hinaaffas hin qabnu ni gammannaaf jechuudha warra Tigraayii fi dhugaa dubbachuu fi ijoolleen tagaaruu baga gammaddan jennaan kaasumaanuu. Kabira yoo sangee ta'uun baala gizeen kun akkamitti ibsamuudhaaf deemaa yoo sangee ta'uun yeroo hundayyuu artistii hayyuu artistii aktiivistii artistii jabaa yeroo hundayyuu quuqaa sabaa dubbatu kallattii nuti hin beekneen akkuma gartee gaafa kan jalqaba fakkeenyaaf mucaan kun bara 2018 bara 2019 yeroo maraatu maddaa keessa nuti turre yeroo kallattii tokkotti reetini bilisoomni amma booda eenyu gartee kan bosona maal nu godhan jedhee namni hundi isaatu akkammaa kanaa miti namni irra hedduun jechuu kiyya namni irra hedduun gaafa san gartee burraaqa addaa keessa ture sanitti hatta gaafa hayyoonni nuyyuu nu mooliin akkasichaatiin turan sanii jechuudha na dhukkubaa cinaacha koo sagaliin akkamittan gadi ciisaa kan walitti dhukaasaa jirtan dhagaa miti rasaasa jedhee awwalaloo san hin beeku dhiifama. Gaafa nuti maraatuma addaa keessa turre saniyyuu gaafa sanis akkasitti gartee kan walitti darbataa jirtan dhagaa miti rasaasa jedheeti gaafa silaa jalqabaa san jechuu kiyyaa beeki bara 2018 mooyomi kan sirbisa sun kan gadhiifame jechuudha. Gaafa akka har'aa kanan ta'in iyyuu akkasitti aartiidhaan lafa kaahee jechuudha. Gaafa hedduu namaatiif dukkana iyyuu ture san jechuudha. Itti aansee yeroo nuti dukkana hamaa keessa turre fakkeenyaaf yeroo haaceen galaafatamee hayyoonni Oromoodhaa jumlaan amma hidhaan jiran jechuu kiyyaa miti ammallee qondaalonni ABO HD dha akkasuma gartee hatta kan ofee kollee qeerroon kuma meeqatamtu hidhaa jira. Gaafa akkasumatti dukkanaa heessanis jechuudha bulloon garmaamuu tolaamaaf mana hidhaa oola jechuudhaani Oromoo irraa akka waan addaa wahii jechuudha. Yeroo bara Oromoo yeroo san keessa haala ukkamama hamaa keessa jiru san jechuudha balaqqas jedheeti akka waan gartee bakka Oromoo waan sanitti furmaata argatee tokkotti bara Oromoo furmaata ittiin argatee dhugaa dubbachuu. Sirbi sun amman tanayyuu akka sirba Oromootitti rikaardii irra jira jechuudha. Gara miiliyoona 25tiin kan dhiyaatuun ammayyuu rikaardiin keessaati jechuudha. Sirboota Oromoo keessaa jechuudha. Duuba amman tana ammoo baalaa gizee naan jedhu jarri dhugumaaree nan didaaree yoo tole barreedha yoo barri tole nan didaa ka jedhudha. Baalaa gizee kana maaliin dhufuu deema baalaa gizee jechuun akkaatuma jarri gartee maqaan jiran nurra keettu kanatti baalaa gizee tee gartee ummata guutuu maqaa balleessuudhaaf fakkeenyaaf hayyoonni waan kanarratti waa lama fakkeenyaaf Dr. Mararaan akka inni jedhetti baalaa gizee jedhamee fakkeenyaaf akka sabaatitti ummata isaanii dammaifatuudhaaf jedhan Dr. Mararaan gaaf tokko intarvii isaanii keessatti jechuudha. Wanni baalaa gizee baalaa taraa jedhamu kun hawaasa isaanii dammaifatuudhaaf warri akka sabaatitti akkasitti gartee qabsaahee bilisoome ka'aati isinis aangoo qabadha kan jedhu saba isaanii ittiin dammaifatuudhaafidha kan jedhudha. Waan kana ammoo gartee akka uummanni bira cinaa hiriiruudhaaf warri biyya bulchaa jirullee godhate kan jedhullee jira jechuudha. Walumaa galatti warri maqaa tokkochaan jechuudha. Maqaa tokkochaan baalaa gizee jedhanii akkasitti gartee kan isaan nu farrajan jechuudha kan yeroo garagaraatti ni dubbatama. Haa ta'uti baalaa gizeen maalinni ka jedhu qabatamaan lafa kaa'ee jechuudha. Mee warri akka anaa hedduu sirba kana dhageeffattaniitiin isiniif hin galle jechuudha. Muuziqaa jalaan bisee sagalee isaa qofa isin dhageessa. Kumare kanjatu jarru nandidare utole barri nanjibare utole barri nansarmare utole barri. Baalaa gizee jettee nawaamti jarri dhugumaaree nansarmaaree nandidaaree yoo tole barriidha. Barri yoo tole dhugumatti gizummaan kiyya taate nandidaareedha. Itti aansee ammoo baalaa gizummaa jarri nuun jettuuf san ammoo maaliin lafa kaa'ee jira. Wal ta'uu didaa wal konkolaasa wal ta'ee nutti jababaasa. Kenna wal ta'uu didaa wal conqoloosaa ormi wal ta'eeti ija jibbaa nutti bubaasa jechuun amma meelaa lama isin kanarraa fakkeenyaaf kenna wal ta'uu dideeti didaa wal conqoloosaa
ormi wal ta'eeti ija jibbaa nutti bobaasaadha. Amma fakkeenyaaf wanti baalaa gisee baalaa taraa jedhamu kuni fakkeenyaaf waan jedhamu biyya san keessatti ati ilaalcha feete qabaadhu, ilaalcha isaallee qabaadhu, ilaalcha fira keetiillee qabaadhu. Feetu orma jaaladhuuti fira jibbi, feetu fira jaaladhuuti ormallee jibbi waan feete ta'e oodha maqaa tokkoon jechuudha kan isaan si waaman jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf hayyoon illee kanumaadha kan jechaatiin turan jechuudha. Innis duuba akkasitti aartiidhaan lafa kaahee jechuudha. Seenu baadiyyaa seenu tokkicha mil'adhu jiru ilma roobticha akkuma kalee dhiiba lafasaa maaliif hin jirre oomsa gurrasaa wal galaafattee geeban fudhattu maaliif tokkummaa diinan qolattu. Seenu baadiyyaa baana tokkicha mil'adhu jiru oromticha akkuma kaleessaa dhiiba lafa isaa waan hin jirreedhaaf gurri isaa coomee barbaalaa gisee warra nuun jedhuudhaaf dhaamaa jira. Isa yookiin jireenya isaa akka kaleessaatu hin geenne ka ammoo akkasuma akka kaleessaatitti lafa isaa dhiibaatii hin jiru baalaa gisee baalaa taraa jedhanii nutti qoosaa jiranidha. Ammoo baalaa tarummaa isaa yoo dhugumaan ta'e hin jibbu hin diduudha. Inni as keessatti mirga abbaa biyyummaallee waan adda addaallee dubbatanii ture jechuudha. Baalaa gizummaa sana akkana lafa kaayaa kun aboo hayyichi aartii jechuun akka ilaala. Aartii jechuun rasaasa warra baalaa gizee jedhuufillee deebisa. Warra dhugumatti an baalaa gizeedha jedheetiin gartee fakkeenyaaf of qofaa badhaadhaan badhaadheen nuun jedhuufillee deebisaadha. Akkasuma gartee kan maqaan dura tuulu kan ormaa ka beekaa quba nutti qabullee deebisaadha jechuudha. Kun wanni jijjiirameef wanni addaa baalaa tarummaan baalaa gizummaan inni argatee hin jirudha. Akkuma kaleessaati tarii nageenya akka kaleessaatu hin jiru. Aayyoon Oromoodha ilma keettu bosona jira jedhameeti fakkeenyaaf yeroo har'aan tanaa inni kaan ammoo gartee mootummaa waliin jirtaati yookiin basaasaadha jedheeti akkasitti gartee Oromoon jidduu kanatti affeelamaatiin jiraachuudha. Deemi baadiyaan akkuma kaleessaa jira baalaa taraa baalaa gizummaan jedhamu san osoo hin ta'in achi deemi daawwadhu Oromoon akkas keessa jira. Garuu jedhe fakkeenyaaf asirratti eegaan dabarsee jira umarra kana. Oromticha koo dhimsi tokkummaa walma dura koo yaa isa biyyaa waate hidhattee yaa isa biyyaa ngorra kortee leewa nammadhu qabbu bakka kee deebisii gadaa bulchi biyya kee. Yaa isa biyyaaf baate hidhattee yaa isa biyyaa bulchaa jirtu biyya keessa aangoo argattee mee wal hammadhuuti qabadhu bakka kee deebisii sirna kalee jechuun awwaalaloo kanan beeku kaa isin tunarra beekaa. Duuba ka jedhuun baalaagizummaa inni gabaabdumatti haala akkana kanaani baalaagizummaan baalaagizee osoo hin ta'in an abbaa biyyaati ka jedhudha. Bakka biraatii dhufnee gizee ta'uu osoo hin ta'in nuti abbaa biyyaati ka jedhu haala akkasii lafa kaa'e sirbisaa kana keessatti jechuudha. Sirbaa miti kun qabsoodha. Yeroo hundayyuu artistiin Oromoo yaa jara kenna dhugaa dubbachuufani yoo san geeta kun duraanis hedduu jaalanna. Yeroo kana isin jedhu aartii yookiin waa'ee waan jaalalaa yookiin nu sirbeef yookiin waan akkasii waan nu faarsee fi miti sagalee ummataati waan hayyoonni Oromoo televiziina keessaan YouTube irraan iddoo gargaraatiin jedhan aartiidhaan fidee lafa kaa'ee akka namayyuu makiinaa keessa taa'ee dhageeffatu akka namayyuu mana isaa taa'eetiin dhageeffatu akka namayyuu TikTok irratti jechuun aartiidhaan wanni godhame tokko akkasitti hidhuuti jechuudha akka nama gartee ofirratti hiite dirqamaan waan san hubattuuti jechuudha. Aartiidhaan akkasii lafa kaa'ee waanuma hayyoonni xiinxalaatiin tura waanuma hayyoonni jechaatiin jiran jechuudha. Hedduu takkaan dinqisiifadhee aartii keenya jabeessuu qabna. Ammayyuu gara nama 400 dhiyaatu tura jechuudha. Guyyaa takka yeroo hin guutiin kana keessatti jechuudha. Dhagaatii jajjabeessaa aartii jajjabeessaa yeroo kana jennu muuziqaa hin dhageeffadhan deddeebitiin isin jedha. Garuu ammoo sirba artistoota qabsaa'ota akkanaa kanneen hamilee nurraa barbaadan. Wanni biraa yoo hafe fakkeenyaaf hamileedha. Mallaqa caala hamilee fedha aartiin. Artistii yeroo kamiyyuu jechuudha. Abdii ummataati. Abdiin isaa ummata jechuudha. Maaltu mallaqa naa baasa osoo hin ta'in ummanni kiyya maal narraa jaalataadha. Aartiin kanaadha kan ilaalu. Nutileen ammoo akkasumatti simatuu qabna. Qabsaa'ota kanneen jechuudha. Ammoo yoo san akkuma kaleessa gartee bulloo jedhee alagaanuu ittiin dhiichisan jechuudha. Bulloon garbaa mutaloo yoo maaliif mana hidhaa oola akkuma jedhee bar har'an tana aruuza irratti bashannana irratti orminuu ittiin dhiichisu jechuudha. Akka biyyattiitti beekamtii guddaa kan argate har'allee akkasumatti quality gurguddaadhaan qulqullina bareedaadhaan olaanaadhaan kan hojjetameedha kan ogeeyyii garaagaraatiin hojjetameedha. Dhaqaatii jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Wanti takkattiin yoo san illee ammoo fakkeenyaaf artistoonni Oromoodha yeroo sirba maxxansitan chaanaalootuma gartee namoota Oromoo irratti maxxansaa fakkeenyaaf osoo viizhin irratti kan maxxansu taate irra wayyaanatti fakkaata dhiifamallee fakkeenyaaf chaanaalli kun hedduu hordoftoota Oromoo akkam seetan chaanaala nama miiliyoona hagasii qabaa waan jedhamu ilaalina artistoonni. Nama miliyoona qabaachuudha nama 203 yoo Oromoo qabaatee wayyaa fakkeenyaaf viizhin jala ka jiru ijoollee Oromoo qofa irra guddaan jechuudha. Warri biraa waanuma dhadhageeffatuuf yoo bira gahe malee ijoolleen Oromoo sabiskiraayib isaa qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf viizhin fudhaa beekaa hedduu jira. Chaanaalonni Oromoo haga tokko jira. Amma fakkeenyaaf viizhin yoo ta'e namni achi keessa jiru sun hundi isaa Oromoodha. Hundi isaa osoo hin jaalatin notifikashinii itti dhufaa jechuudha. Garuu kana waan amma yoo sanamma nama beekamaadha hin dhaqeen ilaala namni hundinuu jechuudha. Garuu yoo beekamaa hin ta'in chaanaala guddaa
ormaa osoo hin taane chaanaala Oromoo xiqqaarratti yoo maxxansan irra isiniif wayyaadha akkuma yaadaatitti jechuu kiyya. Kanaafuu dhaqaatii jajjabeessaa yoo sanii bifa bareedaadhaan deemaa jira ammayyuu jechuudha. Gimmaasha miiliyoonaa galchuu qabna guyyaa takka keessatti. Sila miiliyoonaa hojjannaa beekte ammantan ammoo haga tokko laalchi YouTube gadi bu'ee jira karaa TikTokiin dhufe kana akkasuma warri sirbi isaa ammoo fuutanii gara Facebook akkasuma TikTok irrallee guutuu geessan sirrii miti. Guutuu fuutanii warri Facebook irratti feetan diina Oromoo diina yoo san geetamu ta'uu beekaa diina aartiidhaa ta'uu beekaa aartii keenya hamilee cabsuu qabnu keessattuu qabsaa'ota kanneen jechuudha. Sagalee ta'uu fi qabna akkasumatti ammoo jajjabeessuudha qabna hamilee ta'uu fi qabna malee hamilee cabsuu qabnu sin jechuu barbaade tanaaf dura Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.